naannoo Oromiyaa wiirtuu investoroota taasisuuf hojjetamaa jira jedhan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa. Fooramiin investimentii Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Pireezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa oomisha biyya keessaa dabaluun kanneen biyya alaarraa galii argamsiisan irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsuun kunis ammoo biyyattii hirkattummaa alaarraa bilisa kan taasisu ta'uu dubbatan. ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠር ኢንቨስትመንቲif haala mijataa uumuuf tarsimoo fi imaammata mijataa ta'e qopheessuun hojiirra oolchuun hundaa olitti ammoo investimentii biyya keessaa haala jajjabeessuun danda'amu hunduu akka hirmaatu gochuuf yaaliin guddaan taasifamaa jira. Kana malees oomisha qabnu haala ittiin gabaa alaaf dhiyeessinu mijeessuun barbaachisaadha. Kanaanis hiyyummaa hir'isuun baay'ee murteessaadha. Hojiin investimentii naannichatti akka babal'atuuf zoon indaastirii gadaa hundeessuun abbootiin qabeenyaa bal'inaan keessatti akka hirmaatan taasifamaa jira jedhaniiru. Hanqinoota kanaan dura gama kanaan mul'achaa turan furuun bu'a qabeessummaa investorootaaf wantoota barbaachisan qopheessuu seman. ኢንቨስተሩ ኢንተርፕረነር ሆኖ እንዲንቀሳቀስ የሚያስችል የመንግስት አሰራር ያስፈልገዋል። Investarri bifa barbaadamuun socho'uu akka danda'u hojimaanni mootummaa mijataa ta'e ni barbaachisa. Kanaafis akka naannoo keenyaatti zoonii dinagdee addaa gadaa hundeessuun aangoo guutuu kennuufiin hojiin hojjetamu osoo gara naannoon dhufiin achumatti akka xumuramuu fi abbootiin qabeenyaa bu'aa bahii tokko malee hojii isaanii akka hojjechuu danda'an tarkaanfiin haaraan fudhatameera. Abbootiin qabeenyaas carraa argametti fayyadamuun badhaadhina biyyaa milkeessuu keessatti qooda akka qabaatan dhaamsa dabarsaniiru. Ministeera Industirii obbo Malaakuu Allabal gama isaaniin mootummaan jijjiirama waggoota 7 darbanitti babal'ina industirii irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa tureera jedhan. Paarkiiwwan industirii jijjiiramaan dura baay'inaan 4 qofa turan gara 11tti ol guddisuun danda'amus akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Riifoormiin dinagdee hojiirra ooles abbootii qabeenyaa fi hojiilee investimentii garaagaraaf haala mijataa uumuus ibsan. በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፉና በኢንቨስትመንት damee ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትrii fi investimentiitiin mootummaan waggoottan darban murteewwan gurguddoo murteessuun hojjechaa dhufeera. Riifoormiin dinagdee hojiirra ooles abbootiin qabeenyaa fi damee waliigalaa investimentiif haala mijataa uumuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Investoroota biyya keessaa fi alaa hojiitti galchuun bu'aaleen gurguddoo argamaniiru kan jedhan ammoo hoogganaa ቢሮ ኢንቨስትመንት fi ኢንዱስትሪ ኦሮሚያ ኦቦ አህመድ ኢድሪሲ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኢኒሼቲቭ የሆነውን ኢትዮጵያ ታምርት መርህ በክልሉ ውስጥ እንዲተገበር ኢኒሼቲቭ ሚኒስትር ሙሜ ከንተ ኢትዮጵያን ሃውምሽቱ ከንጀዱ አከናንቻት ሆጂር ኦልቹን አቦቲን ቀበኛ ለፋ አርገተኒ ፊ ደሜ ኢንዱስትሪ አከባበልሰን ኢንዱስትሪ ወን ሆጂር ኦለን ሁምኖ ምሹ ኢሳኒ አከ ጉዲሰን ሰበቦታ ገረገራን አቤን ኢንዱስትሪ ጩፈ መንገራ ሆጂት ተከደቢያን ከላቲን ታየር agarsiistuu bu'aa kanaa kan ta'es piroojektota investimentii hunda keessatti lammiilee miiliyoona 2.5 oliif carraan hojii uumameera. Oomishaaleen gara alaatti ergaman guddachaa dhufaniiru. Ammatti abbootiin qabeenyaa 130 alergii irratti kan bobba'an yoo ta'u isaan keessaa 75 misooma manufacturing industirii irratti kan bobba'anidha. Abbootiin qabeenyaa fooramicha irratti hirmaatanis akka naannichaatti dirreen investorootaaf mijataa ta'e uumamaa jiraachuu dhugaa ba'u. Guyyaa guddaadha. Baay'ee gammannee jirra. Abbootiin qabeenyaatii qaamni mootummaa walitti dhufee akkanatti mari'achuun wanni inni itti akeeku biyyi tun gara of durallee bakkee guddaa geetti jechuutti akeeka. Hojii investimentii Oromiyaa keessatti adeemsifamu irratti rakkoolee garaagaraa investoroonni qaban mootummaan furuuf qophii qabaachuunsaa immoo insentiiviin garaagaraas qophaa'uusaa mooyyuu kuni caalmaatti hojii birookiraasii gabaabsee teekinooloojiidhaan onlaayin kominikeeshiniin kun waan baay'ee akka fidu fooramiin kun mul'isee jira. Kun immoo namni baay'ee iddoo fagoo taa'ee rakkoo isaa akkanatti furamaa kan deemu kan immoo hoggansi mootummaa kan dhaggeeffatu yoo kan ta'u ta'e caalmaatti investimentiin babal'achuuf guddachuuf ammayyaa'us carraa guddaa waan qabuuf hojii guddaatu hojjetame. Asiin dura bu'ii ce'iitu jira. Bu'ii ce'ii kanarratti namni waan tokko investii godhuuf yoo ka'u bu'uurri isaa lafa. Lafti kuni investii harkarratti deeffatuu fi baay'ee bu'ii ce'ii nama obsitu nama danda'utu iyyuu bakka san gaheetiin irra gaa malee akkuma amma waan maraayyuu seestaraanee nurraan kan irratti gurmeessaniitiin amma nama laafisan kanatti hin jiru hin jajjabaataa ture. Ammatti mootiyyuu akkuma amma hojii jedhama kan irratti adda addaanii to'atamee
waan maraanuyyuu addaan bahee achumatti murteeffatee achumatti akka investimentii keessa seenu godhuuni waan guddaadha.